Harka fuunee akkam jirtu nageenya badhaadha. Nageenyi koo bakka jirtanitti isin haa ga'u, isin haa qaqqabu jecha har'a xiqqoo isin wajjin turtii gochuu barbaada. Gara keessaati gaaffileen baay'een na dhufu jira. Dhimma online business making online earning jedhee yeroo ta'e barreesse tokko irratti yookiin immoo galii akkamitti argachuu akka dandeenyu jedhee barreesse tokko irratti, akkasuma immoo dhimma afaan oromoo fi teekinooloojii jedhu irratti barreeffama barreesse tokko wal qabate, inni dabalataa immoo teekinooloojiin tuuyyuu hawaasa keenyaaf hangam hubatameera waan jedhu irratti xiqqoo waa dubbachuu barbaadeeni. Wanta dubbachuu barbaadu hedduu jira. Haala yeroo qusachuutiif jecha immoo gabaabseen waa jedhee xumura. Hin daganne eenyummaa koo beeksisuullee an Abdiisaa Bancaa yookiin immoo Abdii saba Oromoo isa jedhamu ture sanii har'a turtii gabaabduu isin wajjin gochuu wanti barbaadeef infoormeeshinii kanarratti afaan oromoo gara teekinooloojiitiin maalirra jira, akkasuma immoo ijoolleen guyyaa halkaniif guyyaa dhama'anii wanta garaagaraa hojjechuu jiran, keessattuu yeroo ammaa yeroo addunyaan tokko taate teekinooloojiidhaan waa hedduu hojjechaa jirtu kanarratti gara teekinooloojiitiin waan hedduutu hojjetamu jira. Infoormeeshinii walii dabarsuus ta'ee akkasuma immoo gara guddina afaan keenya, aartii, guddina seenaatii fi waan tokko tokko irratti wantoonni hojjetamaa jiran hedduun jiru. Carraa kanaaf fayyadamuudhaan warroota akkasitti bu'aa bayii dhamaatii garaagaraa keessa darbaa jirtan ulfaadhaa, galatoomaa, kabajamaa, galanni saba keessan guddate arguu isiniif haa ta'u jechuun barbaada. Itti aansuudhaan teekinooloojiin yeroo ammaa keessattuu marsaan hawaasummaadhaa gahee guddaa taphachuu jira. Kun immoo carraa guddaa nuti fayyadamnee guddina aartii keenya, guddina seenaa keenya, guddina afaan keenyaatiif gahee guddaa buufnu ta'uu namni hunduu beekuu qaba. Marsaaleen hawaasummaa yeroo ammaa itti fayyadamu jirru, akkasuma immoo kan nuti odoo hin barin jirru hedduutu jira, kan odoo itti hin fayyadamne jirru. Fakkeenyaaf fudhannee feesbuukiin yeroo ammaa marsaa guddaa namni keenya irratti wal argu, irratti wal baru, akkasuma odeeffannoo wal jijjiiru ta'ee argama. Akkuma san immoo jiru kan akka tiwiiterii jira, kan akka paltii, wantoonni hedduun jiru. Gara saniin infoormeeshinii garaagaraa kan itti wal jijjiiruu dandeenyu. Kanaan ala immoo akkasuma immoo kan sagaleedhaan itti waliin haasofnu waatsaappii, vaayibarii, iimoo fi kanneen kana fakkaatan lakkaa'uun danda'ama. Garuu mee gara as deebi'een teekinooloojii kanaan maaltu ta'aa jira wanta jedhu keessa gadi buunee ilaaluuf osoo hin taane, teekinooloojiin yeroo ammaa teekinooloojii jiru kanatti fayyadamnee guddina aartii keenya, afaan keenyaa fi guddina hawaasaatiif gahee guddaa buusuu akka dandeenyu namni hunduu hubannoo qabaachuu qaba. Kana irratti mata duree biraatiin walitti deebi'uu dandeenya. Gara afaan oromootti yoo dhufne, afaan oromoo afaan nama tokkoo yookiin immoo afaan garee tokkoo yookiin afaan paartii tokkoo yookiin immoo afaan amantii tokkoo osoo hin taane afaan uummata oromoo hundaati. Afaan oromoo kan abaa'oo miti, kan waaqeffataa miti, kan musliimaa miti, kan kaafaa'oo yookiin immoo oromoo federaalistiitii miti, akkasuma immoo kan OPDO'ti miti, kan uummata oromooti waan ta'eef uummanni oromoo itti gaafatamummaa afaan isaa eeggachuu, afaan isaa guddifachuu, afaan isaatiin hojjechuu, afaan isaatiin boonu, afaan isaa hanga danda'uun gahee irraa eegamu itti bahuu qabaa jechuudha. Kana irratti yeroo ammaa wanti nama gaddisiisu jedheen ilaalu keessaa tokko, yeroo ammaa kanatti qaamni yookiin immoo gareen of danda'ee baajata isaa ramadatee guddina afaan teekinooloojii goonaa gara fuulduraatti socho'uudha jedhee afaan kana irratti hojjetaa jiru hin jiru jechuu nan danda'a guutumatti. Yeroo ammaa afaan keenya namoonni barreessitoota hedduu horannee jirra,
akkasuma immoo gara weebsaayitii yookiin marsariitiitiinis wantoonni barraa'utti jiru hedduutu jira. Akkasumaan immoo gama kitaabaatiin barreeffamni hedduutu barraa'u jira. Garuu gara teekinooloojiitiin eenyutu qaama kamitu afaan kana itti gaafatummaa fudhatee hojjetaara yoo jenne qaamni hojjetaa jiru hin jiru. Dhaamsi uummata Oromootiif an barbaadu uummanni Oromoo amma booda nama eeguu hin qabu. Uummanni keenya nama eegee namni afaan isaa akka guddisuuf eeguu hin qabu. Dhimmi keenya numa qaba. Numatu jira. Numatu hojjechuu qaba. Kanumaaf akka nama tokkootitti gaheen irraa eegamuun ba'a jedhee fiigaa oolaan illee namoonni tokko na beektu jechuudha. Kanaafuu yeroo amma akka kootitti waamichi an hawaasa keenyaaf dhiyeessu har'allee ammallee irra deebi'ee wanti hawaasa keenyaaf dhiyeessu hawaasni keenya qaama qindaa'ee uf danda'ee afaan kana irratti hojjetee afaan kana guddisuu danda'u, afaan kana gara saayinsii fi teekinooloojiitti ol sochoosuu danda'u qabaachuu qaba. Hawaasni keenya yeroo ammaa dhimma afaan kanaa dhimmamee namni afaan kana irratti hojjetaa jiru hin mul'atu. Kanumaaf yeroo tokko barreeffamni asitti cabee miilaan irra deemamee mul'ata. Yeroo tokko immoo waanuma ittiin hojjetamullee hin fakkaatu. Yeroo tokko immoo afaan biraatiin wal keessa laaqamaa barraa'a. Akkasuma gara teekinooloojiitti illee hoo dhufne bakkuma barbaade taa'ee namni tokko afaan kana odoo hin baradha jedhee argachuu sadarkaa ittiin hin dandeenye. Yeroo ammaa namni feesbuukiidhaan itti wal barsiisaa jirutti afaan Oromoo hanga viidiyoodhaan maaf namni dhaabbatee sa'a ijoolleen daa'imman keessattuu warri biyya alaa jiran diyaaspooraan maaliif daa'imman isaanii bakka takka taa'aniitu sa'a barbaadanitti afaan kana bananii argachuu hin dandeenye? Maaliif afaan kana barreeffamaan haa ta'u viidiyoodhaan haa ta'u sa'a barbaadanitti banatanii barachuu hin dandeenye? Kun qaama itti hojjetu dhabuu, qaamni afaan kanatti hojjetaa jiru akka hin jirre kanatti agarsiisu qaawwa guddaadha jechuudha. Gara keenyaan qubee teekinooloojii jennee hundeessinee sosochii goonullee wal'aansoon jireenyaatii fi haalli tokko gufuu ta'uudhaan hanga ammaa baay'ee hanga yaadnetti itti deemuu dadhabnullee abdii kutannaa malee itti socho'u jirra. Gara teekinooloojiitiin afaan keenya irratti wanti hojjetamaa jiru baay'een hin jiru. Afrikaa keessaa uummata gara miliyoona 60tu afaan Afrikaa keessaa gara uummata miliyoona 60tiin dubbatama jedhee tilmaamamuyyuu ammas hangas deemamutti hin jiru. Tana gurra isin buusa. Gara kanaan immoo ijoon biraa immoo ijoolleen dhamaatii garaagaraa keessa jirtan waa hedduu hojjechuu jirtan asumaan immoo galiillee uummachuu akka dandeessan yeroo ammaa dhaabbanni guddaan addunyaadhaa Google dhimma kanarratti xiyyeeffatee hojjechuu jira. Gara yuutuubiitiin illee hojjetamaa jira. Galiin uumamutti jira. Akkasuma immoo gara appilikeeshinii moobaayilaatiin illee galiin uumamutti jira. Akkanuma immoo weebsaayitii yookiin marsariitiidhaan immoo galiin uumamu jira. Haala kanaan immoo namoonni keenya yeroo ammaa galii isaanii uummachuu akka danda'an isin yaadachiisuun barbaada. Asirratti akkamitti haalli isaa warroon jedhuuf namoonni marsariitii garaagaraa banattanii marsariitii fayyadamu jirtan Googiliin qabeenya yookiin immoo wantoota yeroo ammaa Googiliin qabeenya namoota abbaa qabeenyaa irraa piroodaaktii yookiin sarviisii isaanii irraa fuudhee akkasuma immoo ni beeksisaa fi namoota piroodaaktii sarviisii isaanii irraa fuudhu san irraa galii argata. Galii san irraa ammoo sheer godhee yoo beeksisuuf immoo weebsaayitoota adda addaa irratti yeroo beeksisu weebsaayitoota irra beeksisu saniif illee xiqqoo sheer galii godhu kanaan haala kanaan argama. Kana jechuun amma marsariitii garaagaraa yoo bantanii ilaaltan beeksisoota xiqqoo tokko irratti ni agartu jedheen yaada. Beeksisni xiqqoon irratti argamu san Googiliin akka namni tokko beeksisa san achi irratti ilaaletti waan ilaaluuf abbaa marsariitii saniif waan hojjetame saniif kafaltii xiqqoo wanti sheer godhamu jira jechuudha. Haala kanaan galiin uumamuu danda'a. Namoonni keessattuu ispeeshaalii warroonni hordoftoota hedduu qabu akkasuma immoo sheerii hedduu argachuu danda'u, kiliikii hedduu argachuu danda'u.
haalli kafaltii isaa per click, per share, per view waan jedhamu jira. Haala akkasiitiin galiin garaagaraa uumamuu waan danda'uuf galii bifa kanaan uummachuu dandeenya. Kana qofaa miti keessattuu dhimma galii kanarratti namoonni biyya keessa jiru keessattuu Itoophiyaa keessa jirtan akkaawuntii isaatiin haalli isaa isin rakkisuu danda'a. San abbaa hojii kanatti murteessee seenuudhaaf haala murteeffatee haala mijeeffatee itti seene wajjin bal'inaan haasofnu ta'a. Haalli akkaawuntiin itti haalli mijatullee jira. Karaa garaagaraatiin fayyadamuu dandeenya. Gama kamittuu yeroo dheeraa fudhachuu waan hin barbaanneef ammaaf har'aaf asirratti na haa ga'u. An Abdiisaa Bancaati. Odeeffannoo barbaadaniif gaafii barbaadaniif waan an danda'u kamiinuu yeroo kamiinuu dhimma afaan kiyyaa irratti dhimma saba kiyyaa irratti quuqamaan hojjechuu barbaada. Ulfina qabdu bakka jirtanitti kabajaaf nagaan naa turaa. Galatoomaa.